في هيوتا كابساوتا بيا كيسا بيا لا خن ولوتيس خن ارسيتيس اكسمتي امني حواسني اورومو خن سوشال ميديا رجلو خنامتي امني بيا نغا ولينكا بوستادا امني بيا جرا كوني كارتي فينجلا ماتي دغتي انو دغتي هادا في باو في امنتي دغتي بقتا كان غرتي دوارا بقتي لبو فين برارجي چامان بيتد جري غوجون جارد جري دو اجلا قبسو تكان غورين كان بقتي كاناتو ارا اني جي كان دادتي لايف رتاي كرجرا كنامتي كجيبادا والله لازم كجيبادا وانا منتين كم نغرتي وانا كراتن نركو جرا سنيف ان شاء الله نمد دي سري جبدا استاذ نمد دي سري قامتو كون غلك ساجين اي ني نغلچا افرسو يا ما غلك جرا يا ما خالص ني ديمي اچي بوده اتدو لكوتا وسونتين نمم ما دا كوتا برتكان تدو جرا بارك الله فيكم اما وعدك بابا شريعه دكان andura ne izini tunan indidda rage fada indiddan dubbin bakka akka nama sheekatti shayni ka addunyaa hundaati ilma kiyya ebaluu kiyya gannaa dhiisaa waan bira tartee jirti kama dandeettan keessaa qabadha yookiin sheeka hunda fidaa isinin jennaan didda dubbiin bakka san tarteerti ina namni hundi beeka follaalalleen asliin quba qabaa jiran ani abdii bilisummallee hin beeka dhuga usmiyya hin beeka dhuga kingi anfad hin beeka dhuga hafartoo hin beeka dhuga akkuma isin beeytan beeka leelaa intin yellam maddi galii wayii jara kana beekee keessan naagalu tokko hin jiru jaran yoo fedhe ummanni koola haa xaragu yoo fedhe haa araaramu yoo fedhe lolli kun ka wallaalaa qofaati miti ka wallootiif ka arsii haa ta'u isinitti hima sheekota irratti wanni an kophatti keessa beeku hin jiru akkuma isin hunduu beeytan beeka isinii galee miti jara kana beeku yoo badii ta'e inni rakkoo biraati isinii galee miti kanaaf kunoo usmiyyeelleen kunoo abdii bilisummallee jara kana jira hunduu hin dhagaya waan isin haasoftan kana isinii galeemi amma eega dubbiin deemanuu ta'e isinillee ijoollee keessan gadhisiisa warri biraa oo fedhe gadhaadhisiisu oo fedhe haa xaragu kanuma maal gootanii matana dhukkubsan guyyaa sadiiti kadhataara hin dideenamuu جزاك الله خير دكتور اسمي عثمان ناوبسي اتلي اسمي اتلي ناوبسي ابدي اسمي شي كمال وانا ما نجر تكون ناوبسي اسمي نجر وجر جروان ته دقيقه حسون دندو دقيقه بس ادبتو نتسي بربادك ها ترتو برباد ايه شي كمال ناوبسي سنتي كومي شي كمال سنتي كومي ناوبسي واسين جلي دي بيفتا اسميه عبدي بالسمة إسا أما سيني كان أصلي يعني عبدي بالسمة إسا شريعة إسا عبدي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيف عثمان اللي أنا تسم بربادة مشايكا ولين تروك يلي دي فما يسنقافد ركو جدو كيساني غالي رولي بيكو ركو غالي نمو إلمان تين نتسيكو من دولي إلمان تين نتولو اللي كرا الرتي قبامتي غار لچيو ميرا متجرتي مقا ربي قداتين ربي فون تقرى نباسين isin gaafanne abdi ilmaan isin bira jirtu gadhiisa usmiyye ilmaan isin bira jirtu gannuudhiisa adda sa'aatii kana rakkoo jidduu keessan jiru isin lachuu gamaa gamanaa jaarsa fudhattaniiti jaarsi akka isinii furu isinii goona ilmaan san ammoo gannuudhiisa lubbuu namaatiin dhugaa teessanillee hin baafatinaati ilmaan sun ta islaamaati ilmaan sun ta oromooti ilmaan san gannuudhiisa abboomaan isin kadhanne khaaliqa سامي في أرضي ومن يسين كرنا إلمان سانغنوريسا تنرتنا دبدا شيخ رياض كلماتك كتيجو وما تحكوا فقط هيتين قديبيا قلت اسمي لاجمي ijoolleen tun ijoollee waan sanarkaa qabdu moo
ijoollee waan san beeytumoo ijoolleen tun maal jedhamatan nu ibsa. Lachuu ijoollee waan sana. Okay, taate hayyee. Ijoollee waan sana qabu lachuu. Dura baga dhuftan ijoollee barakadha baga dhuftan amma eega dhuftanii falan. Carraa kenna gizee lama seenee bahe shari'aat billaa carraa naa kenna. Dubbadha sheeka malteessanii bari jidduudhaan neetwoorkii alarra tureessanii dubbatu dhabe dura lee amma mana seenee jira hunda dura salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nagaa fi rahmanni rabbii guddaa bakka jirtanitti waliin haa ta'u jechuun fedha hunda dura namoonni ustaazonni hundi keessan namni kumni shanii kun balaa dhufte tanatti ibidda qabate kanatti bishaan naqaa kamiidhaa jirullee kamiidhamaa jirullee ilmaantiyyaa obboleeyyantiyya jettanii sagantaa kanatti dhufuudhaaf hunda dura galatoomaan jedha nuti bakka feenettu nagaa hawwinaa kamiidhamuun kenna laakiin ani amma ijjannoon ani addaan qabu nagaa qaba jechuma asliisanii nasriitirran hojjedha nasriitu ijjannuma nasriin haasa'isan haasaa aslii sun ijoodha sanumarra dhaabbadhaa waa lama waamaa ture odoo isin gara miidiyaan dhufin waa lama obboleeyyan keenya amee tokko haa dubbatu shari'a namni addunyaa tanarra ka jiraatuun waa lama sodaata tokko rabbii jedhii laayivii kana cufi jettuun rabbi sodaatee cufa tokko hadaraa seeraa dhaabi hadaraa iddoo jetteen hin dhaabu kanaan lamaan malee addunyaan hin deemu kanaan lamaan malee akka ani itti beekuutti addunyaan hin sochooti nama rabbii jedhii dhaabbadhu hin jedhan hin dhaabbanne nama rabbii jedhiiti seeraa jedhii dhaabbadhu jedhiin hin dhaabbanne kana waan jennee jedhamee nutti himamullee naaf hin galu haa ta'u ijjannoon keenya lubbuu namaa baraaru waamicha shari'aat gammadaa isinii godhe ijoolleen teenna usmes tahe ijoolleen teenna dursinee beekan keenya hayyuun keenya waamicha isaan nu godhan fudhannee qaalii isaanii kana goonee bakka hidhamaan jiru bakka nama qabdanii gadi dhiiftanii booda immoo yoo ijoolleen teenna ijoolleen walloo gadi dhiisuu dhaban shari'aa dhimatti deebitanii gocha keessaniif jecha keessan kabanyee seenalee dubbadhaanii haftuudha akkasitti deemna bakkeen itti taa'aa jirullee namni nu kadhataa jiru kunillee laaltanii akka ijoolleen sin koomandoo waan kana gootanii yaada shari'aa gajjabeessee kanuma amaanaa isinitti dhaammadhaa laakiin yoo ani badaatu ummata namni kumni shanii na dhagaa yoo Kamaal Abdallaa badaa ta'e ummata kana ani fidaa ta'e ana ajjeeftanii seera na dhiyeessitanii adabadhee seeraa bitamee ummanni kun nagaa na jiraatu viidiyoo illee dalage kan an fidaa ummata kanaa ta'e seera na dhiyeessa ummanni nagaa haa argatu sinii galee akkuma nasri aanolee kaasisan karaa lama waan wal sodaa ni gabaabsa waan baanee beeyne jireenya keenyaa oofannu yaada ulamaa'ota hayyoota kabanye kanaami jenna ummana sira jirtan kun anis eenyus tinarratti qabda seeraa bitamee nageenni haa bu'u jechuun barbaada galatooma. Rama Abdi Fakir Usmiye dubbadhu sagaleen keen jira. Okay, galatoma. Masime Usmiye na dubbatu. Kiyalle hedduu da'iifa na fakkaate ani wanni jechuu barbaade duraan dursee hundi keessanuu galatoma ani akka nam tokkotti wanni dhugaa jirtu isinii himuu barbaadu nama 5,800 kanallee ummata Oromoo bal'aadhaa wanni isinii himuu barbaadu lola amma deemamaa jiru kana waan amma taamaa jiru kana taate ammaa kana uummata akkallee irraa hin beeku uumallee quba hin qabu keessallee harka naqadhee hin beeku lola kanallee labsee hin beeku ilma namaa takkallee kana harka jirus hin jiru nama inni harka jirus hin beeku waan deemamaa jiru kana akkuma isin sooshaal miidiyaa irratti laalaa jirtan kana laalaa jira malee dhimma kanarraa waa takka hin beeku kan kana dura tareen attaaq nu godhaniitiin irratti maqaa nu kaasaa jiran malee anas ta'e hafarsas ta'e waan kanarraa quba hin qabnu warri dhiiga namaa gololaaseetiin ayirra miidiyaa irra fideetiin akka barbaade godhaa jiru namoota biraatii isinuu argaatiin jirtanii ani takkas gastii kiyyas baneetiin ilmoo namaa takka fideetiin achirratti ashawaa nyaachisee yookiin mataa keessa dha'een beeku kanaafuu keessaa na baasaa jechuu barbaadeetiin maqaa kiyyaattaa hin godhina homaa quba hin qabnuuti badhe maa fiddiniitti nun galchinaati nurraa dhiisaa yoo rabbiin sodaata waa takka illee irraa quba hin qabnu miskiin ufii fidee wal cafaqaa jira homa takkaa hin beeku akka mataa kiyyaatitti eenyu harka jira eenyu harka hin jirre wanni irraa beeku takkaa hin jiru an kanuma of qulqullu
Presso sene hundi keessanuu galatoomati kana boodatti maqaa kiyyallee attaa gootanii namni tokko ittiin waamina balaa amma deemamaa jiru kana lubbuun namas baatee ba'us baatte ani waa takka illee irraan beeku hoomallee quba hin qabu jechuu barbaadetti kan kana dura balleessine immoo badii kana dura karaa nagayaatiin akkuma dhiiraa waan dalagame sanbooda walitti dhufneetiin araarri nu gidduutti bu'ee ummata Oromoo bal'allee dhiifama gaafannee ufillee dhiifama wal gaafanneetiin nageenni bu'ee sanii deebi'ee lollee eegale lola kana ka'ee gale kana keessatti hirmaadhillee hin beeku hirmaachisallee hin beeku kanaafuu akkasitti naa beekaa jechuu barbaadetti galatoomaa ulfaadhaa hundi keessanuu yoo gaaffiin irraa qabaattan akkas yookiin isin akka bu'aa. Amma Gaafii sirra. yeroo tokko otoo gara isa gaafanitti Reefi. Sagalee keen dhaga'amame? waan tokko dhiifama naa godhaati usni turiyaati asuma nu turi isa gaaffii booda gaafattuuni namoonni biraas yaada as jalatti barreessa garuu abdiin illee yaada kennatu abdiin illee asuma na. Tole la abdi macee buke rammaa tana gaafii walii qabee booda gaafa abdi yaada kee kennadhat. Abdi bilisummaa. Ayyee yaada kiyyattan fufaa ilmaan Oromoodha nama kuma jahaan as jala jirtanii hundi keessan assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh warroonni amantii biraa hordoftanis ashamaa isiniin jecha gaa waan deemaa jiru walumaan argaa jirra. Asirratti ammaaf yaaduma kiyyaan ibsadha. Garee nama bittee